nagaaniif araarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo isa jiraataa isa humna hojjetu of keessaa qabu, isa billaa kallattii lamaan qarame caalaa isa qara qabu gara keessan dhufeera. Sagaleen kun yommuu gara kee dhufu akkasumaan hin dhufu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessatti sagalee waaqayyoodhaa akkas jedha. Dubbiin koo na biraa ba'ee akkasumaan hin deebi'uudha. Akkuma bokkaan roobee lafa jiisee biqilaa biqilchu. Dubbiin koos osoo maan hojjetin gara kootti hin deebi'uudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbiin waaqayyoo waaqa biraa ba'ee akkasumaan hin deebi'u. Dubbiin waaqayyoo biraa gaafa ba'u akkasiin hin ba'u, akkasiinis hin deebi'u. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Carra qabeessotas sagantaa kanarratti kan argamtan. Carra qabeessotas sagaleen kun kan sin dhaqqabu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Sagaleen waaqayyoodhaa kun kan sin dhaqqabu isin carra qabeessota. Haalelooyaa. Inni ergaa yerooti. Ameen. Ergaa yerooti. Ergaa yeroo kana dhageessee hin cal'isin. Dhageessee bira hin darbin. Ameen jedhiiti fudhadhu. Ergichi jireenya kee irratti waan hojjetu qaba. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Ameen, ameen, ameen. Mee kadhannee gara sagalee waaqayyootti seenna. Makra jala diabora lava jeneme diabos. Rika toro lovo jena mara lava ya lava diabos. Yabba jiraataaf kabajamaa isa taate. Alfaaf omeegaa. Waaqayyo waaqa abbaa waaqa ilmaa teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Kunooti anis sabni kee dura kee jirra. Nutti dubbachuun, nutti haasa'uun, nu gorsuun, bakkatti kufnee jirru nu kaasuun, boollatti bannee jirru keessaa buttee nu baasuun, caba keenya wal'aanuun, dhukkuba keenya fayyisuun, madaa keenya qorsuun, sibiraa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin nuuf haa ta'u. Sagaleen kun yaa Waaqayyo gooftaa nu bira hin darbin. Sagaleen kun jireenya keenya irratti osoo waan hojjetin hin darbin. Makraa jaalaa diyaabooraa laabaa jeenee miidiyaabus. Yaa abbaa Barxalemewoosiif dhaabattee seenaa isaa akkuma geeddarte. Arrabsi yaa Waaqayyo si yaamaa irra. Anii fi yaa Waaqayyo sabni kun si yaamaa jirra. Kunooti yaa Waaqayyo gooftaa dhaabattee gaafii tokkoon keenyaaf deebii akka laattu maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Deengoota galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kana keessaa waan nu yaadatteef ulfaadhu, waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Maqaan kee ololaa jedhu. Ni kana jibbu nutti dubbachuu kee kan hin jaalanne, ati nu faana haasa'uu kan hin jaalanne, ati gara keenya dhufuu kan hin jaalanne. Mormaan qulqullootaa maqaa caalu maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin amma kan diigame haa ta'u. 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 Humni Luusifar, humni Xonqolaa, humni Budaa, humni Abaarsaa, humni 666, afurri Illuminaatii maqaa Yesuus Kiristoositiin amma kan waraaname haa ta'u. Waraaneera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bara keenyarraa, jireenya keenyarraa, deemsa keenyarraa, baagala keenyarraa maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin waraaneera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waraaneera. Kan waraaname haa ta'u. Kan waraaname haa ta'u. Kan waraaname haa ta'u. Waraaneera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waraaneera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waraaneera maqaa Yesuusitiin. Yaa abbaa galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabaji guddaan siif haa ta'u. Waa'ee sagalee kee ulfaadhu. Waa'ee dubbii kee ulfaadhu. Waan nutti haasoftuuf ulfaadhu. Waan nu gorsituuf ulfaadhu. Waan nu barsiistuuf ulfaadhu. Waan yaa Waaqayyo gooftaa sagalee keetiin yaa Waaqayyo gooftaa nu qajeelchituuf ulfaadhu.
ulfinni guddaan siif haa ta'u, kabaji guddaan siif haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Haleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Sagalee Waaqayyoo irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Ameen, ameen. Mata duree akkas jedhuun walii wajjiniin ilaalla. Barri 2015 siif haa dhufu malee sitti hin dhufin. Ameen. Kanaaf barri 2015 bara keeti. Siif dhufa malee sitti hin dhufu. Sagalee kana dhugaadhaan dhageesse, dhugaadhaan ameen jettee fudhatte taanaan barri 2015 siif dhufa malee sitti hin dhufu. Barri yeroo baay'ee barri namaa dhufu bichaa miti, namatti sin dhufa. Barri 2015 namoonni barri 2015 itti dhufu jira. Ani kanan jechaa jiru namoota bara 2015 barrichi dhufuuf dubbachaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoositiin barichi sii dhufa. Sitti hin dhufu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Haleluuyaa. Eebbi baricha keessa jiru, nagaan baricha keessa jiru, tolli baricha keessa jiru siif dhufa. Ameen. Baricha keessa rakkinni hin jiru jechaa hin jiru. Baricha keessa dhiphinni hin jiru jechaa hin jiru. Baricha keessa dheekkamsi hin jiru jechaa hin jiru. Baricha keessa waan baay'eetu jira. Wanti siif hin tolle waan baay'eetu jira. Wanti jireenya keef hin taane waan baay'eetu jira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo baricha bitaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Buleessa koo obboleettii ko. Sagalee kana yommuu dhageessu bara 2015 bituu qabda. Barichi yoo bitte bara kee ta'a. Hin bittu taanaan barri siif dhufu sitti dhufa. Abaarsi baricha keessa jiru si argachuu danda'a. Rakkinni baricha keessa jiru si argachuu danda'a. Lolli baricha keessa jiru si argachuu danda'a. Dursitee baricha yoo bitte garuu, baricha kan kee yoo goote garuu, baricha keessatti mootee jiraatta. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessatti nama barri dhufeetu jira. Baratu nama kanaaf dhufe. Nama wayiitu as keessatti argama. Nama kana walii wajjin laalla. Baratu dhufee. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeela Yohaannis 5 tokkorraa kaastanii gaafa laaltanii nama barri dhufeef kutaa kana keessatti agartu. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosin sinan eebbisa. Humna sagalee kanaan sinan eebbisa. Humna dubbii Waaqayyoo kanaan sinan eebbisa. Barri siniif haa dhufu malee sinitti hin dhufin. Ameen. Makraa daalaa booraa baalaa baajaalaa baadiyyaa. Sagalichi akkas jedha. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ayyaana warra Yihuudootaa kanarratti Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Yihuudoonni ayyaana isaanii kana ayyaaneffatanii Yerusaalemitti wal ga'aniiti waan ta'e. Yesuus fooniin Yihuudoota keessaa waan dhalateef Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Innis immoo iyyuu iddoo kana dhufeera. Bakka ayyaanaa kana dhaqeera. Bakka biraatti immoo ayyaanicha irratti dhaqeeranii yoo saaffeeran iyyuu dideera. Asitti garuu dhaqee argameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karra hoolotaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karra hoolotaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaanuun kuufamaa afaan Ibraayisxiitiin Beetasaadaa jedhamu tokkotu ture. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Bishaan Beetasaadaa afaan Ibraayisxiitiin jechuudha. Bishaan Beetasaadaa kan jedhamu tokko achi ture. Bishaan sana bira goodoo balbala shantu ture.
Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaatu. Goodoo balbala 5 qaba jechuudha. Lakkoofsa 3. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaamaan, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'e goodoo sana keessa hin ciisan. Goodoowwan sana keessa wanta akka manaa achitti jiru sana keessa namoonni achi keessa baay'eedha kan ciisan. Keezii akkamii warra qaban, rakkina akkamii warra qabantu jira. Warri namoonni warri dhukkubsatan baay'een, warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'es goodoo sana keessa hin ciisu. Goodicha keessa ciisanii raafamuu bishaanii hin eeggatu turanii. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Haleluuyaa. Namoonni danuun, namoonni baay'een dhukkuba adda addaa kan qaban raafamuu bishaanichaa ciisanii eeggatu. Ergamaan Waaqayyoos yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa hin raasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isaa isa kamittiyyuu nu fayya ture. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal? Bishaan akkuma raafamuu bishaanichaa booddeedhaan ariifatee namni dura bishaan keessa seene hin fayyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Hin fayyaa. Kan jaameen fayyaa, kan naafeen fayyaa, kan dhagisaa gar tokko du'e hin fayyaa. Dhukkuba adda addaa fi dhibee adda addaa qabatee iddoo kana kan dhufe hundumtuu fayyee gala. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa bishaan akkuma raafameen warri nama qaban namni isaanii butee ogguma san daddafee bishaan keessa isaan gala. Bishaan keessa akkuma seenaniin dhukkuba isaanitti fayyanii too galu. Fira qabu. Nama qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Inni jaamaan nama qaba. Inni naafti nama qaba. Inni dhagni isaa gar tokko du'e nama qaba. Fayyee gala kutaa kana keessatti. Fayyee gala iddoo kanatti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hiikamee gala iddoo kanatti. Namni bishaanicha keessa lixee dhukkuba isaa isa kamittuu iyyuu kutaa kana keessatti kan caqafame jaamummaa, naafummaa, dhagni gara tokko du'uu jedhee caqafameera. Asitti immoo iyyuu gara gadiitti dhuftanii gaafa laaltan lakkoofsa 4 irra seentanii gaafa laaltanii dhukkuba kamittuu jedha. Dhukkuba kamittuu bishaanicha keessa namni dursee seene hin fayyaa. Laampii haa ta'u kamaatu dhukkuba kamittuu iyyuu namni fayyee gala. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ameen. Iddoodhuma namni baay'een itti fayyee galee kanatti. Iddoodhuma warri fira qaban, warri aantii qaban itti fayyanii galan kanatti. Iddoodhuma warri humna qaban seenanii itti fayyanii galan kanatti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni tokko waggaa 38 kutaadhuma kana keessatti rakkachaa ture. Namni baay'een fayyee biraa galeera. Namni danuun dhukkuba isaatti hiikamee biraa galeera. Warri humna qaban, warri nama qaban baay'een isaanii fayyanii biraa galaniiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fayyisuun bishaanichaa yeroo muraasaatti itti fufaa miti. Ergamaan Waaqayyoo dhufee bishaanicha muraase namni dura keessa lixee hin fayya. Sana booda humni fayyisuu isaa hin dhaabata bishaanicha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hundumtuu iddoo sana kan dhufu rakkataa baatee dhufa, dhukkubsataa baatee dhufa waan ta'eef dursa kan ofii keessa gata. Dursa kan ofii seensisa. Kan ofii isaa seensisee kaana bira hoggaan dhufu bishaan humna dhabe.
namicha kana namni gargaaru dhabeetillee natti fakkaatu ana namuyyuu kan ofii dursata waan ta'eefidha malee namuu kam ofii durfata waan ta'eefidha namni kun immoo firan qabu namni kun immoo nama hin qabu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 hundumtuu fayyee nagaadhaan taa'ii kaa'ee biraa deema hundumtuu fayyee waaqayyo isaa gargaaru jedhee biraa deema Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u hundumtuu fayyeessisu waaqayyo isaa yaadatu jedhee biraa deema hundumtuu fayyeessiifis barri yaadu jedhee biraa deema inni garuu baraan achuma jira Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 namni waggaa 38 namni kun dhukkubsatee kan inni ciise waggaa 38 dha Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen macaafa afaan amaariffaa tokko irratti ከ38 ዓመት ጀምሮ ለስሪ ሚቲን ከ38 ዓመት ጀምሮ ለስሪ ሚቲን ለ38 ዓመት ነው የሚል አማርኛን ገረገራቱ ጅራ ዋንተ ይቢ የሙዱብስ ወረ አፋን አማሪፋትን ዱብስተኒ ከ38 ዓመት ጀምሮ የሚለው ትክክል አይደለም እሱ ትርጉሙ ትንሽ የተዛባ ነው ለ38 ዓመት የሚለው ነው ትክክለኛ እንግሊዘኛን መዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ሌላ 38 ይላል ሌላ 30 እና እንደ 30 እንደ 8 ይላል ከናብ ወጋ 38 ወጋ 38 ይችላል እንግሊዘኛ ሜዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ሌላ ደግሞ ከቻላችሁ የመጀመሪያውን ግሪከኛን ማንበብ ትችላላችሁ 38 ዓመት የሰውዬ ማለት ነው 38 ዓመት ወጋ 38 ከ38 ዓመት ጀምሮ ካለ ትክክል አይደለም ካካለ ስንት ዓመት ሰውዬ እንደታመመ አይታወቅም ላካ ተባለ ግን ለ38 ከተባለ ግን 38 ዓመት መሆኑ ይረጋገጣል ማለት ነው ትንሽ አማርኛ ላይ አንዳንድ አማርኛዎች እንትን ሲተረጎሙ ትክክል አይደለም እሱም ማስተካከል ነው ስታነቡ አስተካክሉ ካየምሎ ላብላችሁ አንብቡት አንዳንዶች አከዘዳ ተቆጠቆሙ ስራይራ ለ38 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስን አፍገለኒ ጉዳና ነው አሜን አሜን ከናት namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture iddoo fayyinaa sana iddoo namni hundumtuutti fayyee galu sana namichaan kun achi ture Yesuus Kiristoosin afgalanni guddaana baay'ee waggaan kun waggaa xiqqaasinitti fakkaate waggaa 38 waggaa meeqarraa akka inni dhukkubsate namichaan kun waggaa meeqarraa dhukkuba kanatti akka inni gale yoo beekamuudhaa baateeyyuu waggaan 38 waggaa xiqqaa miti lakkaaya waggaa 38 keessatti Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u waggaa 38 keessatti ilma ga'ee qaba namichaan kun sila intala geesse qaba namichaan kun Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u garuu dhukkubaan maaqaqee siree irratti hafe waggaa 38 achitti rakkachaa ture nama biraan qabne nama hin qabne nama anti hin qabne kana gaaf tokko waaqayyo nama fide ameen Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u nama gara laafessatu dhufe gaaf tokko namni gara laafessi tokko gara isaa dhufe namni hundumaaf gatii kafale tokko gara isaa dhufe Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u gaaf tokko inni rakkataa gargaaru inni rakkataa oolchu bara tokko Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 gara namicha kanaa dhufe namni nama gargaaru tokko gaaf tokko dhufe namni namaaf jedhee gatii kafale tokko gaaf tokko dhufe namni namaaf jedhee ofiisaa dabarsee kenne tokko gaaf tokko dhufe Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 lakkoofsa 5 namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture
lakkoofsa ja'a yommus Yesuus namicha dhukkubsatee ciisu sana argeera Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ilaala geessitanii ma obboleessa koo obboleettii ko namni namicha kana gargaara Yesuusidha Yesuus nama guutuudha Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u akkasumas immoo waaqa guutuudha ameen namoonni baay'een namummaa Yesuus waaqachuu barbaadu namummaa Yesuus shakkuu barbaadu namummaa Yesuus nama gaafadha waan xiqqeessanti fakkaata obboleessa koo obboleettii ko Yesuus nama guutuudha akkasumas immoo waaqa guutuudha waaqummaan namatti hin dabalamu namummaa isaatti hin dabalamu namummaan isaa waaqummaa isaatti hin dabalamu waaqummaan isaa 50 miti obboleessa ko waaqummaan Yesuus 50 namummaan Yesuus 50 wal gargaaree miti nama guutuu dhibbatti waaqa guutuu dhibbatti Yesuus haleluuyaa galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf namni gara laafessi kuni namni namootaaf jedhee ofii isaa dabarsee kenne kuni namni gara laafessi kuni gaaf tokko Yesuus Kiristoos gara namicha kanaa dhufe haleluuyaa wangeela Yohaannis 1:4 dhaqaati ilaala Yesuus nama gara laafessa ameen Makra la dona mara la vajela variabos. Ya usni fan dubbisa. Yesuus nama akkani ta'e. Wangeela Yohaannis 1:4. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbisaa asirratti kino. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfina isaa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutee argine ulfinni isaa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture jedha Yesuus nama guutuudha akkasumas Filiphisius 2:5 hanga 10 dhaqxanii gaafa laaltan nama guutuu ta'uu isaa agartu Yesuus nama guutuu namummaan isaa waaqummaatti hin dabalamu waaqummaan isaa namummaatti hin dabalamu lamaan of danda'ee jiraata Hallelujah. Namni gara laafessi kuni gaaf tokko gara namicha kanaa dhufe. Namni gara laafessi kun. Wow. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni gara laafessi kuni gaaf tokko gara namicha kanaa dhufe. Dhufee maal argee? Yommus namicha dhukkubsate. Ciisu sana. Yesuus yommus namicha dhukkubsate. Ciisu sana argeera. Maqaa Yesuus Kiristoositiin bara 2015 kana keessatti ejji Waaqayyoo si argu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u hin arge yeroo dheeraa hammana ga'u akka inni dhukkubsachaa ture dhukkubsachuusaa hin beekee Amen. Si beeka amen. Rakkina kee inni si beeka. Itti rakkachuu kee inni si beeka. Si arga si beeka. Namicha kana hin arge. Hin beeke. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amen amen amen. Hin arge namicha kana. Yeroo dheeraa hammana ga'u. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waggaa 38 guutuu fayyina barbaadaa bishaan kana bukkeeqqisuun isaa Yesuus hin beekee. Namichaan itti mateetii miti. Hin beeke Yesuus. Namicha gaafa argu hin beeke. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sana booda akkas jedheen fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Ameen. Fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichaan kun immoo gargaaraa akkamii ta'e? Gara laafessa hiyyeessaa akka ta'e nama hundumaaf gatii kan kafalu akka inni ta'e waan isa hin beekneef Yesuusin waan hin beekneef deebiin namichi Yesuusiif deebise ilaalaa namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu ofii kooti otuman itti rakkadhu immoo otuman itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebise bishaanichi namni dursee erga lixee booda
humni fayyisuu isaa hin dhaabata. Namni kun immoo iyyuu nama daddafee hunduma dura dursee bishaanicha isa gatu hin qabu. Ofii isaatii osuma itti rakkatu seenuudhaaf osuma aggaamu har'a sin aggaama boruu sin aggaama osuma kana jedhu waggaa 38 guuti. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Abdii kutannaa malee obsee eege Waaqayyoon. Gaaf tokko nan fayya. Gaaf tokko nan gala. Barri gaaf tokko naa dhufanii eeggachaa ture. Maqaa Yesus Kiristoosiitiin abdiidhaan Waaqayyoon eeggachaa kan jirtanii barri dhufu kun bara keessan haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Namni na dura bishaanicha keessa waan lixuuf ani fayyuu hin dandeenye nama sin qabu ofii koofis humna hin qabu jedheeti gara nyaattoo isaa Yesuusitti haasa'uu jalqabe. Yesuusin hin beekne waan ta'eef. Yesuus gargaara akka inni ta'e hin beekne. Oolchaa akka inni ta'e hin beekne. Fayyisaa akka inni ta'e hin beekne. Gara addunyaa kanaa kan dhufe. Ilma namaa fayyisuudhaaf nama akka inni ta'e hin beekne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Yesuus immoo akkasitti jedhe ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi. Maakiraatolaa daanaa maalaabaa daanaa baadiyyaabos. Ameen. Namicha maal jedheni kai barritti ciisaa turte hin ga'a. Kai barritti siree si baachaa ture hin ga'a. Kai amma siree kee saraasitu baataa baadhute. Waggaa 38 na baatte sireeni har'a nan baata kiyyoo darbeeni. Waggaa 38 na baatte sireeni har'a nan baata kiyyoo darbeeni. Ameen. Amma yeroon kooti amma taraan kooti jedheet namichaan siricha baatee ka'e. Ameen. Guyyaan namni kun itti fayyammoo guyyaa sanbataati. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Kai Yesus immoo kai siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Maal jedhe siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Sirriitti macaafa warri qabdan nafana deematti dubbisaa laala. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa kutaa tokko osoo irra hin darbine isinitti dubbachaa jira. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan kutaa tokkicha osoo irra hin darbin. Haleluuyaa. Maakraa taalaa daydaa baalaa baajaalaa baadiyyaa booda. Kai siree kee fudhadhuutii adeemi. Yaa namni waggaa 38 sireen isa baatte hara siree baata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif? Waaqayyootu bara fideef. Baratu dhufeef Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waggaa meeqaati obboleessa obboleettii kootti rakkachaa kan ture. Rakkina kee wajjin waggaa meeqa turte. Dhukkuba kee wajjin waggaa meeqa turte. Waan siif hin tolis sana faana waggaa meeqa wajjin turte. Amani bara dhufu kana Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkina kee jalaa kaasee adeemta. Ameen. Dhiphina kee jalaa kaasee adeemta. Ameen. Ka'uutu siif ta'a. Haleluuyaa. Inni warra kufan kaasu. Inni warra dadhaban jabeessu. Inni hidhaa namaa hiiku. Yesuus inni nama ta'e. Gaaf tokko gara namicha kanaa dhufe. Baratu dhufeef nama kanaaf. Har'a maqaa Yesuusiin nan jedha sagalee kana dhagaa kan jirtan barri sii dhufa. Ameen. Baratu sii dhufan jedhe. Haleluuyaa. Baratu sii dhufan jedhe. Haleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee nama dinqa. Baay'ee nama dinqa. Baay'ee nama dinqa. Lakkoofsa 8 irra ga'een jiran. Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi. Gaafa jedhee jechatti baasu namichaa keessatti humni dhufe. Haleluuyaa. Humni dhufe. Waggaa 38 bar ka'uudhaaf yaalaa ture namichaan. Waggaa 38 adeemuudhaaf yaalaa ture namichaan. Waggaa 38 wanti inni yaalin hin jiru. Ka'uudhaaf yaaleera. Deemuuf yaaleera. Hin dandeenye. Jaalatee jijjiisaan turre hin dadhabe. Har'a garuu gaafa dubbiin Waaqayyoodhaa dhufu humna godhate. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Dubbiin Waaqayyoo humna namatti godha. Dubbiin Waaqayyoo nama jabeessa. Dubbiin Waaqayyoo nama hiika. Dubbiin Waaqayyoo humna namaaf ka'a. Humna ta'eef dubbii waaqa. Gaafa inni kan jedhuun humni dhufeetti gale. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo humna hojjetu
of keessaa qaba jedha Ibroota irratti. Mee dhaqeessinii haa dubbisu. Maakraa diyaaloolaa baataanaa maasalaa baadiyyaa baaraa laafee jeenee meediyaa boos. Sagalee Waaqayyoo maal qaba? Humna hojjetu of keessaa qaba. Humna hojjetu qaba sagalee Waaqayyoo. Humna waan qabu, humna isaa sanaan namicha maal godhe? Hin kaase. Ibroota 4:12. Ibroota 4:12. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha, humna hojjetu of keessaa qaba. Paakatoolaa baadiyyaa maadiyaa boos. Haleluuyaa. Dubbiin Waaqayyoo maalidha? Jiraataadha. Tidabaleeyo humna hojjetu of keessaa qaba. Namicha ciisee har'an du'a boruun du'a jedhu jireenya kenneef jiraataa waan ta'eef. Dubbiin Waaqayyoo jiraataa waan ta'eef jireenya sii kenna. Ameen. Warra humna hin qabneef humna laata. Humna hojjetu of keessaa qaba waan ta'eef. Billaa gar lamaan qarame caalaa qaaraa qaba. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kallattii lamaan isa qarame caalaa billaa kallattii lamaan qarame caalaa maal qaba? Qara qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattii lamaan ittuu ni mura. Balleessuudhaafis ni hojjeta, tolchuudhaafis ni hojjeta. Isa balleessuu qabu hin balleessaa, isa tolchuu qabu immoo hin tolchaa jechuudha. Haleluuyaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo jiraatadha, humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa kana lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhuka gargar hin baasa. Yaadaa fi akeeka garaa namaa qoree faraduudhaaf hin danda'a. Wanti Waaqayyo uume tokkollee isa duraa dhokachuu hin danda'u. Wanti hundinuu isa duratti saaqamaadha. Ija isaa durattis mul'ataadha. Nus waan hin goone sababbii isaa wajjin dubbii sababbii isaa wajjin isatti himuudhaaf jirra. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo humna waan qabuuf, dubbiin Waaqayyoo jiraachisuu waan danda'uuf, dubbiin Waaqayyoo hiikuu waan danda'uuf namicha kana hiikeera. Kanaaf Yesus maal ittiin jedhee? Kai siree kee fudhadhuutii adeemi. Ka'uudhaaf bara baay'ee yaaleera namichaan garuu hin dandeenye malee. Adeemuudhaaf bara baay'ee yaaleera namichaan hin dandeenye. Har'a garuu baratu dhufeefi ameen. Har'a Waaqayyoo bara fideefi ameen. Chakraa daalaa baayaa doonaa maalaa baadiyyaa bo. Bara sii fida Waaqayyoo. Bara sii fida Waaqayyoo. Bara sii fida Waaqayyoo. Bara sii fida Waaqayyoo. Sagal akkas namichi achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun itti fayyee guyyaa sanbataa ture. Ameen. Maaliidhaaf Yesus guyyaa sanbataatti namicha kana fayyise? Hayyoon Yesus maaliin? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hayyoon Yesus namicha kana guyyaa sanbataatti dhaqee fayyiseef maali? Macaaficha irrattis guyyaan namichi itti fayye guyyaa sanbataatti jedhamee maaliif barraa'e? Sababni isaa maaliidhaaf? Warri Yihuudoota guyyaa sanbataatti waa baatanii deemuun seera isaaniitiin dhorkan. Guyyaa sanbataatti karaa dheeraa deemuun seera isaaniitiin dhorkan. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaayyoon Yesus namicha kana guyyaa sanbataatti fayyeef tokko namni sanbata irratti gooftaa akka ta'e. Sanbata irratti namatu gooftaadha malee sanbanni nama irratti gooftaa akka hin taane agarsiisuudhaaf. Lammata namni hundumtuu fayyuu namicha harkee akka raajeffatuuf. Namichaan kun osoo guyyaa lafaa siree baatee deeme namni kabbaa kanaa isaan jedhu hin jiru. Namichaan kun osoo guyyaa lafaa siree baatee kan deemu ta'e maaliif siree baatee deemta namni jedhee isa gaafatu hin jiru guyyaa hojiiti waan ta'eef. Guyyaan namichaan siree baatee deemu kuni guyyaa hojiiti miti guyyaa waa tokko hin baatamneedhatti waa baatee deemu eegale.
guyyaatti karaa dheeraan deemuu eegalan hin danda'amnetu namichaan karaa baay'ee deemuu eegale. Deemutti ka'e namichaan gara mana isaatti galuudhaaf. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Fayyeera namichaan. Fayyuu isaa hawwachaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Kanaaf guyyaa sanbataatti namichaa fayyisuu kan inni barbaachisee fi guyyaa kana namni hundumtu akkamitti guyyaa kanaan namichaan kun siree baatee deematee namicha kan gaafatu baay'eedha. Maaliif guyyaa sanbataatti siree baatee deemte? Ayif na fayye. Namicha na fayyisetu siricha baatutti deeminaan jedhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Yesuus Yihuudoota irra dubbii barbaada. Ameen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Dubbii isaanirra barbaade Yesuus. Warra Yihuudootaa kanarra dubbii barbaade Yesuus. Isaan bar guyyaa sanbataatti namni hin fayyu warra jedhanidha. Fayyuu hin qabu guyyaa sanbataatti. Guyyaa sanbataa guyyaa fayyinaa ta'uu hin qabu jedhanii warra falmanidha. Garuu guyyaa sanbataatti jarri kuni hoolaan isaanii boollatti yoo baddeen baasu. Daa'imti isaanii yoo bishaanitti baddeen baasu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Guyyaa sanbataatti jedhanii hin dhiisan. Hoolaa isaanii guyyaa sanbataatti boollatti kuftee bishaanitti baddeen naan baasaniiru. Ilma namaadhaaf garuu bakka hin qaban. Namni sanbatarraa akka caalu agarsiisuudhaaf Kiristoos Yesuus guyyaa sanbataatti namichaa fayyise. Yeroo baay'ee fayyinni Yesuus namoota fayyise guyyaa sanbataatti waan ta'e warri Yihuudootaa kanaan isa hadheessan, kanaan isa qabatan. Kanaaf namni isaa namicha argee hundumtuuyyuu namicha kan hin gaafanne hin jiru. Akkamitti guyyaa sanbataatti siree baattee deemta? Maal taate namana? Guyyaa wallaalte moodhaan? Ayi lakki guyyaa wallaalle. Namicha na fayyisetu siricha baadhutii deemi. Lakkoofsa 10. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayyisanaan har'i sanbata siree baachuun seerri si dhoowwaa jedhaniini. Haleluuyaa. Har'i maalidha? Sanbata. Siree baachuu seerri si dhoowwaa. Akkamitti siree baatte? Anni kan na ajaa'ibe fayyuun namichaa isaan hin dinqisiifne. Hiikamuun namichaa isaan hin dinqisiifne. Waa'ee namichaadhaaf dhimma hin qaban. Waa'ee seerichaaf garuu bakka qabu. Seeratu namaaf kenname malee namni seeraaf hin kennamne. Sanbatatu namaaf kenname malee namni sanbataaf hin kennamne. Namni yoo hin jiraatin sanbanni waa'ee hin baasu. Namni yoo hin jiraatin seerri waa'ee hin baasu. Seera irra Waaqayyo namaaf bakkee qaba. Sanbata irra Waaqayyo namaaf bakka qaba. Sanbatas namaaf kenne Waaqayyo, seeras namaaf kenne Waaqayyo. Jarri kuni garuu seera Waaqayyoo hin eegu, namaaf garuu bakka hin qaban. Seerri garuu namaaf kan inni kenname. Fayyuu namichaati miti kan isaan dinqe. Hiikamuun namichaati miti kan isaan dinqe. Namni kun waggaa kana muruu rakkachuu isaa hin beeku. Garuu seeraa miti guyyaa sanbataatiin siree baachuun ittiin jedhe. Seerri si dhoowwate. Inni garuu deebise namicha isa na fayyisetu. Haleluuyaa. Lakkoofsa 11. Inni garuu deebise namichaan. Chakra dona mayas kladava ralava dena mariabos. Inni garuu deebise namicha sana fayyise. Siree kee fudhadhuutii adeemi anaan jedhe isaaniin jedhe. Namicha na fayyise. Namicha na gargaara. Namicha gara koo dhufe santuu siree kee fudhadhuutii deemi naan jedhe. Haleluuyaa. Inni garuu deebise namicha na fayyisetu siree kee fudhadhu deemi naan jedhe. Dhukkubsataa ta'uu isaa hin beeku jedhama. Dubbii isaa raawwadha namicha irraa. Dhukkubsataa ta'uu isaa hin beeku. Fayyuun isaa isaan hin dinqisiifne. Sanbata cabsuun garuu isaan rifachiise. Inni garuu deebisee maal jedheni? Namicha
isa na fayyisetu siree kee fudhadhuutii adeeminaan jedhee isaaniif deebise. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Fayyisaadha Yesuus. Namicha na fayyise. Namichi isa fayyise kun namicha ta'uu isaa hin beeka. Waaqa ta'uu isaa garuu isa hin beeku, nama ta'uu isaa hin beeka. Arrallee nama ta'uu Yesuus Kiristoos namni baay'een hin beeku, waaqa ta'uu isaa immoo hin waakkatu. Nu warallee namoonni tokko waaqa ta'uu Yesuus Kiristoos amananiiti namummaa isaa kan immoo shakkan jiru. Lamaan isaayyuu amanuu qabda. Waaqa ta'uu isaa amani, nama ta'uu isaa amani. Waaqa guutuu, nama guutuu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ameen. Lakkoofsa 12. Isaan immoo eenyu namichi siree kee fudhadhuutii adeemi jedhee sitti hime jedhanii gaafate. Eegas kan seera si cabsiiseetu jira waan ta'eef namichaan akkati seera cabsitu si godhe kun eenyudha inni himi amma goonaaf dhagaa itti buusnee ajjeesna. Akka seera isaaniif namni seera cabse dhagaadhaan dabaddabamee du'a. Egaa namicha kana hundumtuu dhagaa baatee saqaxaqqatuudhaaf karoorfataa jira. Garuu luboota abbootii isaan dhiyeessanii guyyaa sanbataatti osoo inni siree baatee deemu qabne jedhanii fidanii asitti dhagaan qaxaqqatanii akka inni ajjeefamuuf murtoorra osoo jiranu dubbiin namichaan dubbate garuu kallattii isaanii gara biraatti akka isaan geeddaran taasisu. Maal jedheeni kan na fayyiseetu baadhu naan jedhe jennaani eenyu namichi kun siree kee fudhadhuuti adeemi jedhee sitti beeku eenyudha inni kan seera cabsu kun jedhanii gaafatan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Namichi fayyisuun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Ameen ameen. Namichaan hin beeku. Nama ta'uu isaa hin beeka. Namni isa fayyise kun eenyu akka ta'e hin beeku. Eenyu akka inni ta'e hin beeku. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Eenyu akka isa fayyise hin beeku. Garuu isa na fayyisetu siree kee fudhadhuuti deeminaan jedhe kan na fayyise kun immoo eenyu akka inni ta'e ani hin beeku jedhee deebise. Yesuus immoo namoonni iddoo sanatti waan tuuta'aniif achi adeemee ture. Namichaan hayyuu namicharraa kan ka'e siree baachuurraa kan ka'e namni bakka jiri jedhe guyyaa sanbataatti siree baate kun dhagaa baatee fi ga'oo sana namicha dha'ee ajjeesuudhaaf seera cabse kaa. Biyya dha'ee dhufe hundumtu akkami siree baata akkami siree baata maal siree baata dhamartu dhagaadhaan dha'uudhaaf namicha luboota duratti dhiyeessanii achitti dabadabanii ajjeesuudhaaf. Gaafa namichaan ofirraa faccisee deebisee isa na fayyisee siree baadhu naan jedhe inni kun eenyu jennaan namichaan immoo isan beeku gara na laali hin jiru Yesuus deeme namoonni danuun achitti tuchaanii jiru waan ta'eef deeme dhiisee biraa inni fayyiseeti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Lakkoofsa 14 immoo dhagaatti ilaala. Ergasii Yesuus namicha fayyise sana mana qulqullummaatti argate baataa tooraa laabaa jaalaa maadiyaamu. Waggaa 38 namichaan gara mana qulqullummaa hin dhufne waggaa 38 namichaan fayyina barbaadeedhaaf bishaan beeta saayidaa bukkee ciisaa ture. Har'a garuu gara mana qulqullummaa dhufe sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf Waaqayyoon galateeffachuudhaaf Waaqayyoo ulfina laachuudhaaf eessa dhufe ayyeera waan ta'eef hiikkameera waan ta'eef bilisa ba'eera waan ta'eef gara mana Waaqayyoo dhufe. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus namicha fayyise sana mana qulqullummaatti argate kunoo amma fayyiteetta. Egaa kan kana irra hammaatu kan kana irra caalu akkasitti hin dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Yesuus namicha kana mana qulqullummaa keessatti argate. Amma gara waaqeffannaa deebi'eera.
amma gara waaqayyoon galateeffatu waaqayyoo koo gara dhumaatti na yaadatti bara naaf iddee ulfaadhu guyyaa naaf iddee ulfaadhu namoonni akkana jirtu bara dhufu kana ameen waaqayyo bara naaf ide waaqayyo na yaadate waaqayyo na hiike namoonni jettan bara 2015 keessa namoota danuudha sagalee kana dhagaa kan jirtan waaqayyo bara sinii fideera ameen kun sagalee raajida ameen jedhaati gafradha waaqayyo sinii godha ameen haleluuyaa galateeffachuudhaaf dhufe namichaan ulfina laachuudhaaf dhufe namichaan Iyyesuus immoo namicha waan inni isa dhukkubseechiise beeka madda dhukkuba isaa beeka namicha maalirraan maalitti akkamitti akka inni dhukkubsate Iyyesuus immoo hin beeka maal jedheen jecha Iyyesuus sirriitti hin xalaalaala haleluuyaa ergas Iyyesuus namicha fayye sana mana qulqullummaatti argate kunoo amma fayyiteetta eegaa kan kanarraa caalu akkasitti hin dhufnetti si'achi cubbuun hojjetin ittiin jedhe dhukkubni namichaa waggaa 38 sireerra ciise kuni dhukkubni kuni maqaan isaa cubbuudha cubbuu hojjete namichaan haleluuyaa inni cubbamoota barbaadu immoo inni cubbamoota fayyisu immoo inni cubbamoota hiiku immoo inni cubbamootaaf jedhee ofiisaa dabarsee kenne inni nama ta'e Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yesuus Kiristoos gara keenya dhufe haleluuyaa inni hojjetaa ta'e inni garbicha ta'e inni mootii ta'e Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan inni waaqa ta'e wangeelaa arfan keessa deemtanii gaafa laaltanii wangeelaa arfan keessatti inni kun mootii jedhee gabaaseera Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u inni kun garbicha jedhee gabaase inni kun immoo hojjetaa jedhee gabaase inni kun immoo waaqa jedhee gabaase Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan gabaasni isaaniitu sirriidha kan maraatuyyuu kan garbicha illee sirriidha Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kan mootii illee sirriidha kan hojjetaa illee sirriidha deebi'ee kan waaqayyoo dhadhee barreesses sirriidha jechuudha wangeela arfan keessa seentanii gaafa dubbistanii wangeela arfanuu gaafa dubbistanii eenyummaa Yesuus akkaataan isaan itti gabaasan mootii jedhee gabaase Maatiyos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u garbicha jedhee gabaase Maarqos hojjetaa jedhee gabaase Luqaas Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u waaqayyoodha jedhee gabaase Yohaannis haleluuyaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sirriidha jarri martuuyyuu jechi isaanii sirriidha Yesuus mootiidhaati garbichaati hojjetaadhaati waaqas hojiin kun martuu Yesuus Kiristoos irraa waan mul'ateef jechuudha inni cubbuu namaa miicuu danda'u saamunaan cubbuu kan ta'e Yesuus gaaf tokko gara namicha kanaa dhufe cubbuu isaa irraa kaasee isa fayyisee waggaa 38 isa kan ciibse irraa bilisa isa baase akka inni adeemu isa taasise laalaaka Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u namichaan kun kan ittiin dhukkubsatee waggaa kana mara ciise cubbuudha cubbuu kanarraa gaafa isa fayyisu cubbuu kanarraa gaafa isa hiiku deebiteen immoo cubbuun hojjetin jedhee gaafa isatti himu namichaan kun Yesuus akka ta'e baree namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihuudootatti hime hin dhoobatinaa namichaan fayyuu koodhaaf hin dinqisiifanne kan na fayyise barbaaduudhaaf hin dhoobatinaa amma isinitti hima inni na fayyise Yesuus jedhama Yesuus isa mooticha Yesuus isa hojjetaa Yesuus isa garbicha Yesuus isa waaqa haleluuyaa Yesuus isa fayyisaa biyya lafaa isaadha jedheeti warra Yihuudootaa dheebuu keessa jiranitti itti hime Yihuudoonni kana irratti Yesuus hojii akkasii guyyaa sanbataatti waan hojjeteef ari'achuutti ka'anidha guyyaa sanbataatti Yesuus hojii akkanaa waan hojjeteef Yesuusin ari'achuutti ka'anidha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira
anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti dubbate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Isaanis ari'atu ari'annaan keessan hojii korra nan dhaabu, fayyisuu korra nan dhaabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Abbaan koo jira anis immoo nan hojjedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Kana dhageenyaan warri Yihuudootaa Yesuus seera sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuun isaati immoo ofii isaa Waaqayyoon xiqqeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadanidha. Isa ari'achuudhaan ari'ataa osoo jiran Yesuus immoo Yesuus abbaa kooti nan hojjedha. Yesuus abbaan koo jiraanis immoo nan hojjedha. Waaqayyoon abbaa koo jedhee aman waan ta'eef Waaqayyoon xiqqeesseera jedhanii Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa isa ajjeesuu barbaadanii ari'achuurraa gara ajjeesutti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen ameen. Ari'achuurraa gara ajjeesutti dhufanii jechuudha. Kana fakkaata seenaan namicha kana. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen. Tokko hanga 18tti kan dubbise jechuudha. Tokko hanga 18tti dubbisnee laalle Waaqayyo nutti haasa'eera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen ameen. Bara dhufu kana namicha kanaaf barri akka dhufu. Namichi kun gargaarsa akka argatu. Namichi kun akka fayi. Namichi kun akka hiikame. Bara dhufu kana barri dhufu kun barri 2015 kun maqaa Yesuus Kiristoos sagalee kana kan dhageessan dubbiin kun kan sin qabe maqaa Yesuus Kiristoosiin barri dhufu kun bara keessanaa ta'u. Baratti dhaan keessan hiikkatu, baratti gaafiin keessan deebi'u, baratti yaadatamtanii, baratti ulfaattanii, baratti gammaddanii, baratti kolfitanii maqaa Yesuus isiniif haa ta'u. Wanti isin bara kana keessatti barbaadanii dhabdan bara dhufutti maqaa Yesuus harka keessan keessaa galu. Wanti isin bara kanatti eeggattanii dhabdan maqaa Yesuus bara dhufutti harka keessan haa galu. Wanti isin bara kanatti kadhattanii dhabdan maqaa Yesuus bara dhufutti harka keessan haa galu. Siniifaa kennamu, siniifaa kennamu, siniifaa laatamu, siniifaa laatamu, siniifaa laatamu, siniifaa laatamu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Buleessa koo buleettii ko. Namichi kun waggaa 38 rakkachaa ture rakkina isaa wajjin. Ati waggaa meeqa turte? Anarra waa'ee namicha kanaa ta'uu barbaadeetii miti. Waa'ee keetidha. Waa'ee jireenya keetiin haasaa jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagilichi har'a siif dhufe. Sagalichi har'a gara kee dhufe. Sagalichi har'a si fayyisuu barbaada. Si oolchuu barbaada. Si yaadachuu barbaada. Bakka itti kuftee jirtu. Bakka itti dadhabdee jirtu. Bakka itti fira dhabdee jirtu. Si yaadachuu barbaade sagalee Waaqayyoo. Si kaasuu barbaade sagalee Waaqayyoo. Si fayyisuu barbaade sagalee Waaqayyoo akkasiin gara kee dhufuune. Hin amanta taanaan humna sagalee kanaan sin qabeera. Hin amanta taanaan humna dubbii kanaan sin qabeera. Dubbiin kun amma jireenya keessa irratti hojjechuu jalqaba. Namni kun akka yaadatamee yaadatamaa. Namni kun akka yaadatamee yaadatamaa. Nama kanaaf barri akka dhufe barri siniif haa dhufu. Namni kun akka ka'e sinillee ka'a. Namni kun akka fayya sinillee fayya. Namni kun akka hiikame sinillee hiikama. Humni sagalee kun sinirratti haa hojjetu. Maqaa Yesuus sinirratti haa hojjetu. Maqaa Yesuus sinirratti haa hojjetu. Rakkina adda addaa keessa kan jirtan, dhiphina adda addaa keessa kan jirtan, yaaddoo adda addaa keessa kan jirtan, hiikamsi siniif haa ta'u. Hiikamsi siniif haa ta'u. Dhiiga hoolichaan sin eebbiseera. Maqaa Yesuusiin sin eebbiseera. Waaqayyo sun haa eebbisu. Guddaa sin jaaladhaa. Guddaa sin kabajaa. Akkas sin jaaladhuuf sin kabaju. Sinuu gaarii gootanii beektu. Buleessa keessan gammachuu urgeedhaa. Sagalicha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaggeeffadhaa. Sagalichi humna hojjetuuf keessaa qaba. Sagalichi hidhaa hiika. Sagalichi abaarsa cabsa. Sagalichi dukkana ibsa. Sagalichi har'a sin hojjeta. Sagalichi har'a si'iif. Sagalichi har'allee si gargaaruu barbaada. Si kaasuu barbaada. Si oolchuu barbaada. Siif ta'uu barbaada. Kanaaf sagalichaa ameen jedhaatti fudhadhaa. Sagalichi jireenya keessa irratti waan hojjetu qaba waan ta'eef. Sagalichi jireenya keessa irratti waan sirreessuu qaba waan ta'eef. Sagalichi jireenya keessa irratti waan tolchuu qaba waan ta'eef. Sagalichi jireenya keessa irratti waan hiikuu qaba waan ta'eef. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Humni sagalee kun jireenya keessa irratti ta'uu jalqabu. Sagalee kanaan jireenyi keessan haa hiikamu.
gaafiin keessan deebii argatu furmaata argadha hidhaan keessan hiikkatu isin eebbiseera eebbifamaa waaqayyo isin eebbisu sheera walii godhaa walii daddabarsa obboleessa keessan gammachuu urgeedha lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 yottan argachuu dandeessu waaqayyo isin eebbisu eebbifamaa shaaloom bara gaarii